Wanti inni ittiin beekamu maqaa gaariin osoo hin taane ajjechaan nama garafuun of tuulummaan, doofummaan, maraatummaanii fi gara jabeenyummaanii. Akka bo'oo kaasaatti foon namaa nyaatee iyyanni irratti hin banamini malee namoota ajjeesee morma isaanii irraa muree bakka qabbanaa kaa'ee ganama itti dhaadata odeessijuu gurra namaa bira kutee maxxansi The Times juu bara 1968 akka lakkoofsa warra Awurooppaa keessa maxxansee gabaasee ture. Idi Amin Dadaa nama kiloogiraama 120 ol ulfaatu akka ta'e ni himama. Abbaa irrummaatiinis nama milkaawaadha jedhamee yaamamaa ture. Dhugumatti ammoo nuti warreen Afrikaa kun bulchoota keenya kanneen gocha gurraaf dhaga'uudhaaf ulfaatuu fi afaaniif illee dubbachuudhaaf nama dhiban maqaa isaanii kaasuudhaaf rakkoo tokko illee hin qabnu. Wanti nu dhibu yoo jiraate ammoo eenyutu eenyurra hamaadha jennee iyyoo sadarkaa baasuu taate malee. Duboo tilmaama kanaan sadarkaa hammeenya Idi Amin Dadaa kaa'uun waan nu dhibuuf isinummaamee sadarkaa kaayaaf. Jeneraal Idi Amin Dadaa bara kam keessa akka dhalatee hin beekamu. Seenaa jireenya isaatiis inni hin barreessine. Warreen biraatilleen akka barreessan hin goone. Kanaafuu guyyaan sirrii inni itti dhalatee hin beeku. Namni tokko bara 1916 keessa jaan, kaan immoo bara 1918 keessa warri jaanis hin dhabaman. Tilmaama kanaan bara 1970 takka keessa yoo aangoo kan qabatan tahan waggaa 46 yookaan ammoo 48 ni ta'a. Haadhaa fi abbaan isaa waan adda ba'aniif hojii guyyaa dalagaa haadha isaa biratti guddachuu isaatiis ni hima. Gama barnootaatiin kutaa 4 ol hin oofne. Boodarra akka inni ji'uun gargaaraa bilcheessa nyaataa ta'ee waraana Ingiliz keessatti qacarame. Idi Amin hojii loltummaatiin fudhatama harkatee dhaabbina qaama isaatii fi dandeettii afaan Ingiliffaa isaatiin warra Ingiliz biratti fudhatama waan harkateef guddina gulantaa sadarkaa ajajaa 10 harkate. Boodarra waggaa tokko keessatti gulantaa ajajaa 50tiin muudame. Xumura waraanaa addunyaa lammaffaatti gara biyya Baarmaatti dirqama waraanaatiif ergaman. Ingilizoonni loltoota bilisa baasota Keeniyaa barbadeessuudhaaf ijibbaata taasisaniin ajaja waraanaa 50 Idi Amin Dadaa itti fayyadamanii turan. Kanaanis loltoota Maao ajjeesuun Ingilizoota gargaariiti ture. Ugandaan walabummaasii bara 1954 hoggaa harkattu sadarkaa gulantaa ajajaa kumaa kannanii fi itti aanaa waraanaa godhanii muudan. Ajajaan kumaa Idi Amin Dadaan nama booksiin beekamu ture. Waggoota dheeraadhaaf sadarkaa shaampiyoonaa booksii Ugandaa qabateeti ture. Kana malee nama bishaan daakuun beekamuu fi gosa ispoortii raagbiin nama fudhatama harkatee beekamuudha. Yeroo takka akkana jedhu dubbata. Wanni isin himuu barbaadu yoo jiraate, namni isin miidhuu yookiin biyya miidhuu barbaadu yoo jiraate injifachuudhaaf batala godhuu qofa jedhamana. Toftaan kun hedduu barbaachisaadha. Innis booksitti waan amanuuf ittiin dhaadatamu. Ingilizoonni walabummaa Ugandaaf yeroo deebisaniif nama hunda caalaa Idi Amin jaalatanii yeroo filatanitti ajaja waraanaa godhanii muudan. Milton Oboteen muummicha ministeeraa duree ta'ee yeroo filatamu Idi Amin Dadaan ajaja waliigalaa waraanaa koloneela godhee muude. Oolee bulee garuu jarjachuu waliigaluu dadhaban. Idi Amin miseensa waraanaa loltoota gosa isaarraa waraana fooyyuu eegale. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif ramadameef irraa paawundii 20 saamuun irratti beekame. Kanaaf pirezidaantiin Milton Oboteen aangoo gulantaa ajaja waraanaa waliigalaarraa kaasee kan waraana lafaa qofa godhe. Konoleen Idi Amin Dadaan abdii hegeree boruusaa yaaduu eegale. Namni ajaja waraanaa ta'e tokko aangoonni qabu yoo sirriitti itti fayyadame irreen isaa cimuu waan hin oolleef carraan kun yoomnaa dhufa jechaa eeggachaati ture. Yeroo pirezidaanti Milton Oboteen biitii nageenyaa walga'iidhaaf gara Singaapoor wayita malanitti amajjii bara 1963 fonqolcha mootummaa gaggeesse. Fonqolcha kanaanis buufata xayyaaraatii fi masaraa mootummaa qabachuudhaan labsii dabarse. Qabiyyeen labsii isaatis labsuma warra fonqolchoota warra biraatiin tokko ture. Idi Amin labsii isaatiin akkana jedhe. Ani nama waraanaati malee nama siyaasaa waan hin ta'iniif yeroo wanti hundi tasgabbooyte aangoo gatii lakkisa jedhe. Warri Ugandaatis jecha isaa kana dhugaasanii adda babayitti bahanii dhiichisuu eegalan. Namichi kunis kana ajaa'ibaati aangoon quufu. Guyyuma guyyaan
Aangoo gulantaa fi meedaaliyaa gubbaan dabalataa yeroo aangoo pirezidaantummaa qabatutti asbee takka ammaas jeneraala ta'ee ifiin jedhe. Ingilizoota wajjin wallalee eega arii booda impeeriyaalizimii Ingiliz injifachuudhaan anaatu mirgaan galee jihee mirgaan galuu isaatiin ammaas ani fiild maarshaaliidha jee ifime. Xiqqoo ture piroofeesara joogiraafiiti jee ammaas irra deebi'ee xiqqoo booda ani nama Makkaa Madiinaa dhaqe haaji ta'eetiin jira ofiin jee. Kanaafuu aangoon kabaja xumura xaaliyaan beeytu kabajamoo pirezidaantii umrii guutuu haaji Dr. Idi Amin Daadaa piroofeesara joogiraafii fi mirgaan galaa impeeriyaalizimii Ingiliz kan Afrikaatii fi Ugaandaa akka jamu murteesse. Maqaa kana hoggaa barreessanis ta'e afaaniin hoggaa yaaman sirritti barreessuu fi iyyaamuun dirqama. Bara xumura aangoo isaatti Ingilizoota akka injifate agarsiisuudhaaf ani mootii Iskootlaand je'ee aangoo kabajaa itti idaate. Idi Amin biratti kabajaa harkachuudhaaf angoolee kana cinatti kabajaa mootii joon iyyaamuun barbaachisaadha. Uffata waraanaa yeroo hedduu uffatu irratti gulantaa dabaluun isaa kun dambii waraana ittisa biyyaa biratti gonkumaa hin beekamu. Inni eeysaa fidee akka dabalatu wanti beekamu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti gochi akkanaa kun gocha warra mootummoota cunqursootaati. Kan Idi Amin Daadaa garuu kan addaati. Hobbortaa dhaabbina qaamaa isaa sanirratti uffatu yaadame. Kubbaarraa kaasee hanga keessa gadiitti meedaaliyaan faa'ee miidheessee mul'isee meedaaliyaaleen keessa isaarraa garra rahanii mul'atan meedaaliyaa gulantaa guddinaa osoo hin taane meeshaa gurguraaf dhiyaatan fakkaatan. Meeshaalee faayaa qomaa fi ceekurraan gadhiisee baadhatee deemuunsaa kanaanis akka nama addaatti ilaalamu iftaaseeti jira. Akka gaangee badhaafamteetti faayamee walgee biyyoota gurguddoo mootummoota gamtooman irratti hoggaa asii fi achi deddeebi'u hirmaattonni walgeechaa ija akka maleetiin ilaalaa itti qoosaa turuu isaanii filmii isatti waraabaniin agarsiisaniiti jiran. Barri aangoo waggaa 8tiif Idi Amin Daadaadhaaf akkanaa fi akkana ture. Idi Amin biyyi isaa Ugaandaan bittaa kolonii Ingiliz jala tan turte Ingilizootaan leenji'ee sadarkaa guddaarra ga'ee ture. Mootummaa fonqolchee yeroo aangoo qabatus fayyaaday tan jettees Ingiliz turte. Aangoo qabatee ji'a muraasa booda osoo hin waamamin tasa ka'ee Loondan gahee. Balalisaan xayyaara isaatis warreen buufata xayyaara Loondan to'ataniif Idi Amin fa'ee akka dhufe yerootti himu hundi isaanii bita galan. Qondaaltota mootummaa ajaa'ibaattillee ta'uu eebalan. Barumtaasaa mana masaraa giiftii Elsaabeetitti afeerraa laaqanaa taasisaniif. Buna funyaan kaayyechaa giiftii dureen yaaboo maal taatee tasa lafaa kaatee dhufte jettee gaafa. Inninis ukoflaa Ugaandaa keessa kophee gurraattii lakkoofsa 48 argachuun hedduu ulfaata jee deebiseef. Yoo isaati qoosee kofalchisuu barbaadeeti. Warra Ingiliz biratti naamusaa fi kabajaan iddoo akka qabu inni hin hubanne turre. Kanaanis wanni hin baramne takka waan dhageeniif itti saalfanne jaan. Idi Amin tasa takka as deebi'ee xayyaaraa fi taankiin bituu dhufe je'een nama isa dhaguu dhabnaan achumaan biyyatti deebi'an. Idi Amin erga Liibiyaa daawwatee deebi'ee booda jibbiinsi Israa'elootaaf Ingilizii fi Ameerikaadhaaf qabu hedduu takka dabalaa dhufe. Ammas ani diina keessanii jechuu eegale. Carraa argame hundaanuu haasoo Ingiliz naaf qaaneessa jee amanu hunda haasoo fi qeequu eegale. Inumaatu hojii godhate. Bara 1967 keessa diinagdeen Ingiliz laaffatee hokkara keessa baratti seentee ja'amee ture waan ta'eef Idi Amin raadiyoonaan haa gargaarru jecha ju'u dabarse. Uummata durattis shilingii 10,000 kannee ummannis maangoo muuza re'ee hoggaa arjooman foddaa televiziyoonaatiin mul'atan. Yeroo sanitti muummeen ministeera Ingiliz kan turan Mr. Hiziif xayyaara 3 erganii muduraa fi re'ee akka fudhatan telegiraama godheef jee uummataaf hime. Kun hundi qoosaadha ture. Jeneraal Idi Amin warreen paaspoortii Ingiliz qaban kanneen yeroo dheeraadhaaf Ugaandaa keessa jiraachaa turan akka biyya gadhiisanii bahanii fi embaasii isaanii akka cufamu godhe. Innis impeeriyaalizimii Ingiliz guutuutti fi akka Afrikaatti keessattuu Ugaandaatti mirgaan galaa akka ta'e dubbate. Guyyaa tokko hojjettoota embaasii hunda walitti qabee badii Ingiliz nurratti raawwatteef jilbiiffatanii
akka dhiifama na gaafattan jee ajaje. Idamiin ajaja jechuun yoo raawwatamne taanaan balaa hamtuutu uumame jechuudha. Ingilizoonnis diduu hin barbaanne dubbii kabajaa isaanii achuma lafa kaayanii harka isaanii tokko samitti ol qabanii jilbiiffatanii dhiifama gaafatan. Inninis uffata waraanaa uffatee harka mudhiirra kaayee hoflaa asii achi sosso'aa laala. Isaanis Idamiin hanga dhiifama godhuufitti jilbiiffatanii eegan. Yeroo biraatittis akkana godhe Ingilizoonni wayita Ugandaan sirna bittaa kolonii jala turtetti qondaalonni Ingiliz akka warri Ugandaa fuudhanii sireerra kaanii asiif achi deemanii turanitti isaanis akkana isa godhan ajaje. Isaanis muka guddaa tokkorra kaanii xarafa lamaan irratti alaabaa Ugandaa raasaa akka ol fuudhanii daddeemaniin ajaje. Isaanis hanga dafqirraa yaa'utti ol fuudhanii ummata dura deddeemaniin ummannis harka dhawaa. Idamiin ammoo ulee aangoo harkaa qabu san ol kaasee asii achi sossoosa. Laalaagaamee Idamiin jechuun nama akkanaati ture. Diinni biraa Idamiin daadaa Israa'el turte. Israa'elitti leenjii komaandummaa arkatee ture. Yeroo jalqabaatiif daawwannaasaa achuma Israa'elitti godhe. Muummittiin ministeeraa Israa'el Goldaa Meeriin qeeballiin guddaan kan godhameef Israa'eliini. Israa'elootaaf dinqisiifannaa guddaan qaba jedhee Jeneraal Mushee Daayinis nama kiyya ja'a. Libiyaa dhaqee Gaadaafii eega dubbisee obbolummaa cimaa uumne eega jee booda hoggaasuma michooma Israa'el haqe. Embaasii Israa'el cufee warreen bilisa baasaa Filisxeemiif gamoo kanneef. Xayyaara hidhattoota fulbana gurraachaa ja'aman yaabbatan keessa turan gargaaree Inteebee akka qubatan hayyameef. Garuu komaandoon Israa'el daangaan Teebee ceetee warreen butamanii turan gallakkisuu isaanitti daran jibbiinsi isaaniif qabu hammaataa dhufe. Kanaanis Israa'el yakkamtuudha jee yeroo sanittis Hitler ummata Israa'el miliyoona 60 ol ajjeesuu dhabuusaatti ni komate. Idamiin daadaan yeroo gaazexeessaan Faransaay maaliif akkana jette jedhee gaafatu maaliif waa'ee Hitler na gaafatta. Rakkoon Hitler darbee jira. Amma wanti yaaduu qabnu dhaloota dhufuufi of wada deebinee waa'ee isaa dubbachuun qabna jedhe. Jeneraal Idamiin daadaan ofiisaa akka nama jeenaa nama beekumsa hedduu qabuutii fi dandeettii addaa qabutti ilaala. Kanaas yeroo hedduu osoo if keessatti hin qabne sagalee isaa ol fuudhee jira. Yeroo takka gaazexeessaan Ingiliz gaafii isa gaafachuudhaaf dhufe dursa dhaabbisee akkana jeen. Ati nama impeeriyaalizimii Ingiliz moo'ee mirgaan galee tokko dura teessee hoggaa gaafii gaafattu hin sodaattu jeen. Afrikaanonni akka waan isa duree godhatanii abdiirra kaayyatanitti fi akka waan Arabootni muummee dhugaatti ilaalanii michoota isaa walii qabanitti iflaalee hoggaa dubbatu himeen quufu. Dureeleen biyyoota yeroo walgahii gaggeessan yoo inni hin dubbanne akka waan hin gammannetti iflaalaa ture. Idamiin yeroo haasa'u waan dubbatu addan laallatu. Yeroo haasa'utti ka'ee asittiin dhaabaa pirezidaantiin beene ta'u miidiyaalee yeroo hedduu isa qeeqa. Haasa'u akka malee pirezidaantii Taanzaaniyaa Niireerratti godhee akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Innis Niireeree hin jaalatu ture. Yeroo adda addaa arrabsoo godhaa ture. Gaafa tokko kallattiidhaan teelegiraama dho'ee fi akkana jeen. Akkaan si jaaladhu si mirkaneessuun barbaada. Osoo har'a dhalaa taatee yoo arrooytellee siin fudha ture. Garuu dhiira ta'uu keetiif si fuudhuu hin danda'u jeen. Idaamiinis warreen fagootii fi dhiyootii waliin walitti bu'ee gaadaa fi qofa abdatee ture. Warreen bulchoota biyya duree ta'an kanneen akka Niireeree Taanzaaniyaa waan hojjetan beekaniif akkamitti Idamiin teessoo isaa tan takka irra taa'ee takka ol ka'ee dhaadatu san jalaa kuffisuun laafaa ture. Sirri bittaa cunqursaa Idamiin nama rakkisuu fi dachii nama dhiphisuu qofa ture. Inninis nama dararuu fi ajjeesuun yeroo hunda furmaata jee amana. Kanaafuu ummata isaa lafumaa ka'ee sababa tokkoon malee bishaan qallate jee waxalaa ture. Ummata gaafa sirni bittaa kolonii Ingiliz darara irra hin ga'in gaafa isaa gaafa Idamiin ammoo dhiigni isaanii dhangala'ee hanga laga mormoritti makamee leeyni mormor diimatu ugee takka ture. Sababuma maaliitiin namni waxalama hoggaa jedhamu isa biratti sababni hin barbaachisu. Inni numa ajjeesa. Warreen isaaf amanamoo ta'anis ni ajjeesa. Qonnaan bulaa, barsiisaa,
abbaa seeraa, dooktara, piroofeesara, abukaatoo, dippiloomaatota, hayyoota hunda biillawa Idi Aminiin waxalamanii turan. Kana bira darbeetis haadha warraa isaatillee hanga ajjeefamtuu taasisee ture. Pirezidaantii mana murtiitii fi Phaaphaasii harka isaatiin akka ajjeese ragaan ba'ee agarsiisee ture. Innis hoggaa gaafatamu osoo boodhaaf yaalaa jiraniiti du'an malee ani harka kiyyaan hin ajjeefne jedhee deebise. Idi Amin ministeerota yaamee sossodaachisaa. Ministeerota walitti qabee akka malatti hoggaa laluunii fi hangatti dhaadatu viidiyoo waraabsisaa. Achumattis barnoota kannaaf. Kana malees ni haqiiqachiisa. Waan itti fakkaate hunda himaaf. Yeroo san ministeera tokkoof akka dubbiin deemtu namni hubate hin turre. Akeekkachiisni isaatis ministeera haajaa alaatiif ture. Akeekkachiifni kunis bakka ministeerri haajaa alaa jirutti dhaqeef. Akeekkachiisa kana kan dhagee ture Michael Oding torbaan lama booda reefkisaa qarqara laga Naayil cinatti Idi Amin waggaa 70 ol warreen Ingilizotaatii fi Hindoota 8,000 ol tahan foddaa televiziinaatiin as bahee biyyaa akka bahan ajaja dabarse. Seera Idi Aminiin yaada jiru kaabineen irratti hamareettu wanti jaamuun jiru. Idi Amin waan isa gammachiisu qofa godhuudhaaf akka uumame amana. Kanaafuu waan isatti tole qofa godha. Dinagdee Ugaandaa 80 warra alaatiin qabame jedhee ji'a 3 qofa keessatti biyya gallakkisanii akka ba'an godhuun biyyattii gara badhaadhinaa ni geessa jedhee amanaa ture. Idi Amin itti amane jennaan marii warra biraa hin barbaachisu jechuudha. Uummanni asii achi iyyuu jalqabe biitti shoororkoytee tasgabbii dhabde. Ammas Idi Amin hayyoo isaarraa xiqqolleen sossooneem. Ingiliz bilbiltee hamareen jettuunis muummicha ministeeraa Ingiliz hanga Ugaandaa Kaampaalaa dhufee yoo naan mari'ate malee namni tokko fuula kiyya dura dhaabbachuu hin danda'u jee bilbila cufe. Achi booda Ingilizii fi Ameerikaan embaasii isaanii ni cufatan. Inni immoo sodaataniitii nadheessan jee itti qoose. Hojiin Idi Amin waan haasamee dhumuu miti. Ugaandaan akka foon ibiddarra jirutti waadamtee turte. Garuu Idi Aminitti waan takkatti hin fakkaanne. Yeruma takkaa'u badii hojjedheetiin jira jedhee yaadee hin beeku. Badiis ofitti fudhateetiis hin beeku. Waaniin hojjedhu hunda rabbiitu na ajaja jedhee nama amanu ture. Daandiin irra deemuu hundarra rabbiitu na kaa'ee jee waan ta'ee fi waan ta'u hunda rabbiin akka abjuudhaan galgalaa ganama himuufitti dubbata. Abjuun isaa waan lafan buune godhee waan amanuuf yoomii fi eessatti akka du hunda ni beeka ja'a. Kanaaf namni waan godhu tokko hin jiru jee amanaa ture. Yeroo tokko Idi Amin yaada ilmi namaa yaaduudhaaf rakkatu hunda niin taasisa jee amana. Ugaandaa harra bahaaraan qabne humna waraanaa bahaara irratti hundeessee leenjisaatiin jira jee dubbata. Ammas humna dhoytee badduus qopheesseetiin jira ja'a. Kanaanis gaara golaa Israa'el gadhiisisuudhaaf haala dureelee hunda xumureetiin jira jee ibsa kanne. Kana fakkeessuudhaafis leenjii teeknikaa loltummaa kan taankii 2 fi helikooftara tokkoon dabaalamee kan irratti mul'ate ajaja dabarsuu filmiin if waraabee agarsiise. Kanaanis duula meeshaalee waraanaa gara gaara golaa kana biratti lola akka taasisan filmii agarsiisuun yeroo itti aanutti ni qabanne jee ibsa baase. Fiild Maarshaal Pirezidaantiin umurii guutuu Haaji Dooktar Idi Amin Daadaan nama akkanaati turan. Hammeenya isaatu hedduu jenneeti malee Idi Aminis ta'e warreen biraa biyya bulchan amala akka gaariitti himamuuf hin dhaban. Idi Aminis nama tapha jaalatu jedhamee dubbatama. Yeroo taphatu nama isaa wajjin jiru miirri warrummaa akka itti dhagamu godha jedhanii faarsan. Huccuu waraanaa yoo uffatallee nama tapha aadaa taphachuu jiru yoo arke tasa utaalee keessa seenee isaanii waliin dhiichisa. Haadrileen isaatiis hoggaa gocha kana hiikan quuqama aadaa fi duudhaa Ugaandaatiif qabu agarsiisa jiran. Idi Amin meeshaalee muuziqaa okkoordiyoo taphachuus ni danda'a. Wayita afeerraan hirbaataa jirutti okkoordiyoodhaan bu'aarsaa inumaa guddina muuziqaa biyyattiitiif dureedha jedhanii faarsan. Warreen gurraachaaf quuqama akka qabuu fi innis ni falma jedhama. Uummata gurraacha kan biyya isaa haagatu malee gurraachota warra akka Ameerikaa keessa jiraatan irra deddeebi'ee falma. Fakkeenyaaf Ameerikaan gurraachotaan hoogganamu akka qabdu ni amana. Kunis eenyummaa Idi Amin isa tokko. Haa ta'u wanti hundi
dhuma qabaa wanti hundi yeroodhaan dhaabbatti. Qilleensinis bubbisee bishaanis yaa'e hancabbiin beeyxee dhaabbatti. Dalagaan badduunis akkasuma yeroo qabdi. Yeroon yakki idaamiin itti dhaabbatus geesseeti jirti. Jalqabni dhuma isaatis ga'ee jira. Aangoon idaamiin asirratti dhaabbatti rabbiin hoggaajuunii fi harcaatiin uummata Ugaandaa haa dhaabbatu hoggaajuu isa kaasee lola Taanzaaniyaa irratti bane daangaa biyyattiitis qabate. Obsi pirezidaantii Taanzaaniyaa Niireetis dhumatee jira. Niireeree hoggaa arrabsuu maraataa dajee akkuma ammaan dura jalaa caljaase garuu dhimma biyyaa irratti Niireereen obsan qabu. Gaafa lola kana biyya Taanzaaniyaatti walitti banu ministeerri fayyaa Ugaandaa tokko Niireeriin nama xiiqiidhaan guutamee fi namuu hangodhuu qabu beekuu waan ta'eef umriin idaamiin gabaabbachuudhaaf akka deemtu himaati ture. Pirezidaanti Niireereenis waraana bobbaasee loltoota Museeveeniin hogganamu ofitti dabalee lola ajeenii ajaje. Dha'uu eegalan osoo ji'an guutiin daangaa Ugaandaa darbanii magaalaa Kaampaalaa to'atan. Fiild Maarshaal Idaamiin namni guyyaa tokko waraan hogganeen beeyne namoota harkaa miila hidhee ajjeesuun isaaf laafaa ture. Garuu afaan waraanaa hoggaasitti as deebu dubbiin nama dibdi. Meedaaliyaa fi faayinii akka qorkeetti garraasee geerarsaan naqabaa nagadhiisaa jechaa ture waa takka hin fayyadneef. Birgeediin takka tangaadaa fi ergeefis waraana irraa qolachuu hin dandeenye. Kuma warreen duree addunyaa mataa jabaatan sanitti yeroodhuma isaanii eessa seenna jedhanii cinqatanitti idaaminis cinqiin seente. Kanaafuu helikooftara Gaadaafiin ergeef yaabbatee dheefa gara Tiripoolitti baqatee bahe. Idaamiin xiqqoo eega Liibiyaa ture booda baqa maayyii isaa Saawud Arabiyaatti baqate. Achittis mootummaan Saawudii baatitti gamoo doolaara 8,000 kireessee fi jaartii fi ilmaan isaatii waliin jiraachisaa jireenya baqaa dhiibuu eegale. Haasoo keenya irratti idaamiin jaartii 5 fi ilmaan 30 akka qabu himama. Yeroo Saawud Arabiyaa jiruttis abjuudhaan uummanni kiyya na jaalate jechuun abjuusaa abjootuu hin dhiifne ture. Gara Ugaandaa deebuudhaaf hanga Zaahir imalee ture. Garuu Mobutu Siseekoon gararraa dhufeetti deebise. Fiild Maarshaal Idaamiin Daadaan waggaa 80tti hospitaala Saawudiitti du'e. Gara biyya Ugaandaatti akka deebu gaafatamuus biyyeen Ugaandaa sin dhiiftu jedhaniini achuma Saawudiitti akka awwaalamu murtaawe. Abbaan tola dalagate matuma isaatiif. Abbaan shira dalagees if miidhe xumureetiin jira.